mana qorichaa gaafa naqu kaleegeet infekshinidhaan naan jedhan. Baay'ee na dhukkubaa waan tokko jijjiiraman qabu sittammaata yoo ta'e doosii guutuu qoricha jalqabdaa naan jedhanii banarraa gaafa dhufu maa'inni naan kalee kootu infekshinii godhate naan jedhanii mana qorichaa dhaqee ilaalanii naanii jedhe. Xaraguureettanii na eeyyee jedhe. Garaan gaafa lafa dha'u garaan koo kuni takka jedhe mana dhaata. Innaan gaafa galuu galee dhaqeeni namni koo kun natti salphaadha. Duranii rafee ilaalaa jedhe gaarabu irriba na dhawwaara maqaa ta'eeti. Galgala gaafa galee rafu waan tokko hin jiru na keessaa inuma nagaa kun argate inuma rafee bulee ergasii kaasee isee tokko gadi hin ciifne sobaas nan soqe waan hundumaa nama jedhe akka boodriitti ani dhukkuba kalees hin beeku akka itti kaleen nama dhukkubus hin beeku. Gaafa sana garuu baay'een neessa isaan akkanaan jedhanii isuma darbaarraa dhufe kaaseeni nagaa guutuu argadde waaqayyo isa akka kanatti nama gargaaru naa galateeffadhaan jedhe. Wanta waaqayyoo iddoo kanatti naaf godhee na dhukkubi. Dhukkubi koo kuni jalqaba mataa keessa na waraanee dugda na kutaa garaa na ciniinaa lafaan nama. Kanaanii mana qorichaa hospitaala dhaqeennaanii dhibee qabdu na gashanii qoricha akkumatti naa kenninanii qoricha liqimsuu na bukkee ba'uu jechuudha. Ammas immoo deebisee gillii dhaqee birrii 3,000 baase. 3,000 baasuu marfeen fudhadhaa na biraan ba'u qoricha liqimsuu na biraan ba'u. Ammas buufatan achittis furmaata nan dhaqe. Sadaffaa ammas gillii deebee dhaqee birrii 7,800 baase. Ammas furmaata tokkoon dhabe. Kana booda ammas gillii dhaqee ammas 2,500 baase. Garaacha simadhaa naan jedhanii busaa qabdaadhanii kareedhaadha. Baay'een barbaada fayyaa jedhee kana booda adda kootti buutanii waan akka horii wal sammuu korraa aaree jiru. Nan kufee lafan kufe sanatti dukkana wajjinaan bakka deebanan. Qorichi sana dhabee manni qorichaa sana dhabee marfee sana dadhabee waaqayyo karaa keessan goree fayyina guutuu naa laatee isan abdii kutadhee ijoollee koofillee humna dhabee bakka ijoolleen koo qofaa ta'ee qorichi hundumtuu na dadhabee waaqayyo karaa keessan na gargaara. Garfaan irraa guyyaa dhufe jechuudha. Dhukkubi gaafuma sanaa kaasee isa gaafa boqoqee iddoo 2-3 taa'ee galee asii kaasee na dura namni galee jira ariifadhee fayyee gale jechuudha. Waaqayyoon naa galateeffadha. Dhuga baatiin koo lammaffaan mataan isaa akkas hin jedhu du'a masaa baannee obsaatti geessaa jirra. Nukkubaan jedhee mataa isaa akka qabdanii beekanii fuuftanii fayyinii ta'eeraa jettanii. Esuma killaa mana qorichaa qalabtee geenyerraa mucaan silaaffeetti du'a tabaaduu qabee bakka dhaabbatee asirraa kooda asirraa. Haleluuyaa. Galateeffadha waaqayyooti. Mucaa du'aa fudhadhee kan fayyaasaa fudhadhee galee waan keessaa qaba. Galateeffadha. Haleluuyaa. Yesuus kuntaala. Mucaa kanatti baay'ee dhukkubatti baay'ee dhukkubbii mana qorichaatti gaafa geessinu marfee torba wayii jajanii waan tokko jijjiirama dhabeennaan na fide. Waaqayyo naa kadhattanii mucaa koofis hin kadhattanii yeroo masin battala mucaa sanaaf kadhattanii sila dukkana keessa jira ture torbee masanaa jireenyi koo fayyaasaa dukkana. Naa kadhattanii waamatu narraa ka'ee nanni koos natti salphate. Mucaan koo isa nuun addanaa kadhannee baane sila biddeen jibbitu galteema biddeen ishee nyaattee eegasii waaqayyoof galanna ta'u mucaan koo fayyaadha.